Oromoo Wallootiin irma adii kana hawaasni ni fedhaam warra gaarayyittiitiifis leelloodhaam gaarayyichis sirna kana yoo fedhees yoo fedhuu baatees tooftaa kana keessa galuutu dirqamaam warri dubartii maaliif gaarayyuu fedha jennee yoo ilaalle gaarayyuun sun waan hundumaa intala dubaraa gaarayyuu ta'uuf irraa ga'utti itti gaafatamummaa waan fudhatuufi gaarayyuun kun gaafa irma adii bitee jalqabee mucayyoo sana yookaan gaarayyitti eeguudhaaf itti gaafatamummaa guddaa qabaam isheenis waan inni ishee ajaju hundumaa ni fudhatti kana jechuun garuu hanga aadaa fi safuun gaarayyichaa hin dabnetti duudhaa gaarayyuu keessatti wanti baay'ee nama ajaa'ibuu fi amanamummaa guddaa sabni kun aadaa isaatiif qabu kan agarsiisu dhumarratti gaarayyittiin gaarayyuu ishittiin heerumtu. Anis njala dara tinanjalatu gamale bafatena rangangalatu waitu bane waya. Gaarayyuun kun gaafa irma adii biteef irraa jalqabee yoo ishiin sirbitu yoo gabayaa deemtu yoo bishaan waraabduu fi qoraan cabsitu ni hordofaam garuu wal fuudhuudhaaf yaaduun aadaa cabsuu fi dabsuudhaam bakka sirbaa fi tapha adda addaattis ni eegaam yoo inni eeyyameef malee nama biroo waliin walitti sirbuu fi taphachuu hin dandeessu. Mee afuufi gobeessa kan afuufame. Joobiyee ajobee gobeessa afuufi waan ofii kan qaawwa sadii jooba ajob ansi jaaladha ajobee namni wal jaalatu ajoba ajob anumaafisii jedhiin joobiyee gaduma na gore waan ofii gaduma ajoba ajob kee ani naan bahu joobiyee silaa baduma dhiin. Laga warra waayyuu inu taalu kormii eessaan itti sirbuu gaarayyuun ishiin sarmuu. Gaarayyuun tokko yoo gaarayyuu qabaachuu barbaade karaa firoottan ishee beekaniin gaafataam gaarayyittiinis waadaawwan sadii qabattee dargaggeessa gaarayyuu